Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuuni kabajamtoota fi hordoftoota keenya akka jiraattan isin jecha torbe kanatti walirra bannee turre nagooma walirra bannee har'a ammoo maal qabattee dhuftee jechuun keessa hin oolu har'a waan ajaa'ibaa tokko qabadhee isin dhufee jira. Wanni ajaa'ibaa kunis maal jechuun keessa hin oolu jechuudha. Caaltuu akkasiin deettee guyyaa takkallee ala gabbaaseen beeku jechuudha. Har'a ammoo iddoo kana ni beekti isin kana dura yeroo dhufaa turre amma iddoo kana kootti edee yaamanii jechuudha. Daa'ima qabattee akkasiin dhuftu asiira garagaraa waan garagaraa ajajeetiin eega jechuudha. Maaliif namni yeroo hunda callisee mana taa'in dabbaraa nama jibbiisa jechuudha. Kanaafuu har'a iddoo kana yaameeti an akkuma bakka dalagaatti dhufeen manatti illee osoo hin galin jechuudha. Asumaan as goree dawalee fi jira jechuudha. Kootu jedhee jiraanii dhufaa jirti. Hangasiin dhuftuuf ammoo waan tokko ajajisee eegan jechuudha. Yeroo isin dhufte waa itti dhagame ammoo kan walumaan garu ta'e jechuudha. Hanga xumura sagantaa kennaan hordofan affeeraa keenya. Asumaan ammoo faayoon bakka dalagaa jirti isiin har'a nu biratti argamtu iddoo hojii jirti jechuudha. Akkami isii dhiiftee caaltuu qofa affeertallee akkanaan hin jenne bakka dalagaa jirti. Guyyaa biraa isii illee ni affeeraa. Har'a ammoo akkanumaan yaa'anii caaltuu gabbaasuu fedhe. Sanumaa fi isinin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma agartan nyaanni keenya nu dhufee jira jechuudha. Nyaata kun nu fidanii jiranii. Caaltuu illee dhufaa jirti. As karaawwati naan jettee jirti jechuudha mucaa qabatte. Nyaanni kana fakkaata koottan hojii nyaadhaa isin jenna. Kun akkuma agartan qurxummiidha. Qurxummiidha kuni qurxummii maljubni jedhanii jechuudha. Kun ammoo akkuma agartan borostiidha. Caaltuu fedha saniif ammoo akkuma agartan asiidha jechuudha. Akkasii kana fakkaata nyaanni keessa kana fakkaata koottan hojii nyaadhaa isin jenna. Akkasii caaltuun kun dhufaa jirti dhuftee jirti jechuudha. Kana fakkaannaa kabajamtoota keenyaa nyaanni keenya kana fakkaataa koottan hojii nyaadhaa isin jenna. Baga nagaan dhufte jennaani. Baga nagaan dhuftan. Lees turte? Mi? Mucaa horafteerti? Laalaarti? Mella nyaadhu. Video kita kan bakal jechuudha. Ofii waraabaa jira kan wantoota kenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hordoftoota keenya jirtu baga jiraatan akka isin jirtan humna nageenyaa jiraatu. Kootaan naannoo isiniin jedha. Daa'ima nyaata natti tolaan teessoo irra taa'e. Akkana jirra akka nyaatu jirra. Socho'uun jalqabne waan ta'eef bakkuma taa'e keessa. Ofuma waraabaa nyaachaa jirra jechuudha kanaaf.
Kan isin jam. Maka yo amir. Yang sifatnya duften kan ya ada itu. Iya berani nih. Dagat tani mo. Saat lihat dia mereka sih apa? Kuya mo mana kesa na lawan kuya simba dari sinumpang ba. Enggak, koma Pak. Apa sudah beri? Wada mau bau noy. Atar yang tiga. Terus isi mau ya berapa? Itu kan juga satu. Ya ima ko jane kecen acara. Nyari sih deh. Masyaallah. Masyaallah terus erga katanya. Kurtum miliar kamu? Kurtumi Pak yang jalan tuh. Kalau wanin rajalan. Nani? Harus pi rajalan. Kurtum kaya kan kurtum ya single ya. Injala tuh gamal tuh. Mau dijebit. Jadi bukan sini berapa? Kayo daw wali Pak, kung sa ko dito. Kawan tu ordu kena aku makan takkan ecura alhamdulillah nyanne kusne khane jire ecura dura mo iruya ta yannu esini ora bunu timi jovne nyata nyanne mo kubne khane ti esini ora ba jire ecura akas alhamdulillah kubne jira me ufte nyat Seriti ko he. Kaya to mo kabajamu wallahi. Ayo. Na ya dena wa mo kedi kaya to mo kabajami. Kuno kana makatanya ni nyanne. Wata kana mbune kulla ko bone bertara. Kawaka me kating gadi baye mi bati me kating gadi baye. Kana fa amma nyanne ra kun side mo sintan. Kana kulla farra tarage. Wal magala nyanne ra kun side mo sintan. Seriti na ajaib wallahi. Wallahi. Wallahi galato. Galato mi ol fadu kabajami. Nama kan mati yadu saata su gizem da sinja. Modura yadu sinja. Iya tagaru amma slet fu sinja chokot. Mujago kun warka to ko asik kawne asra kawne. Kan isi ho jire jira kursi ra ko tawla gubba kenira. Akasi kan to ke na kana bakata olman ke na guyarra. Fayo mo akmudura sinjere bakata ga jirti. Inshallah guya fayo hajim bani yani swalmanin ba. Bakata ga jirti jura sani fi akka wan brali ru jenni. Akam isi diftay ko baati sa gabba akam jenni. Isim bakata ga jirti guya bra inshallah. Guya bra mo isi wajin le ni bana. Akkana jechuudha caaltuun haga deetti kaatee booda amma baatii lama deeggarteerti jechuudha baatii lama dabarteerti jechuudha baatii lamaan kana keessatti haruma gabbaate jechuudha gabboomalee jedhaa turte kanaafuu kana fakkaannaa akkana oollee jechuudha oolmaa keenya kanarraa kana fakkaataa akkuma isin jalqaba isin jedhe jechuudha faayollee guyyaa biraa inni baanaa ni wajji baanaa inshaallah. Akasi akanat oleh si jenna. Galatoom ulfaadhuun siin jedhaman bataani hordoftoota keenya galatoom ulfaadha kabajama. Ani foofsaan baatii lama guutuu mana keessa teenye baatii lama guyyaa wayii mana keessa teenye har'uma mana maqaa keessa jiran nutti fakkaate garuu har'a gadi baanee har'a qilleensa fudhannee ajjiin nu deddeemsisee garuu nu geessuuf deema diigaallee ganaa deemna har'a ajjiin manatti hin galchinu
ajaaqa manatti isin galchinoo kanaafuu aluma keessa naanna'aa oollee akkasitti dadhabne gallaan siin jira. Akkasii kan wantoota kennaa asillee hubannee jechuudha bakka biraan deemna. Iddoo bashannanaa garaagaraan deemna achitti yoo nu mijaa isin waraabna. Yoo nu mijaa baate immoo gara numaan nagaa isin dhaabna jechuudha. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nu tura. Warri mana keenyaaf haaraa taatan maatiin nuuf ta'an isin jedha nagaan.